Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu? Kun sagantaa Safuu Seeraati. Sagantaa keenya Safuu Seeraa yeroo hundumaa sa'aatii kana isinii dhiyeessinu kunoo qabannee dhiyaanneerra. Tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Zannaa Sholaanii fi OBN qophaa'ee yeroo hundumaa sa'aatii kana isinii dhiyaata. Jalqaba irratti kan isinii dhiyeessinu odeeffannoodha. Odeeffannoo kanaaf illaa mudajanii. Seerri safuu qaba. Safuunis seera qaba. Tole daawwattoota keenya yeroo odeeffannoo simbiraan geenyu raqa qabnetti kan jiru odeeffannoo keenyaadhaatiin qalbiidhaan gara United States of Americaatti kan deemnu bulchiinsa Indiyaanaa keessatti namoonni 129 baala sammuu namaa hadoochuu daldaluudhaan shakkaman to'annoo jala oolaniiru. Poolisiin bulchiinsichaa akka jedhutti kan namootni kunneen kookeenii dabalatee baala sammuu namaa hadoochuu haala ammayyaawaa ta'eetiin qoricha fakkeessanii akka kiniiniitti qopheessuudhaan sanuummoo suuraa pireezidantii biyyattii Doonaald Tiraamp qoricha sana fakkeessan irratti bocanii gurguruun isaaniitiin haala ammayyaawaa ta'eetiin hagamni akkam dalagaa akka turan kan mul'isu jedhe poolisiin. Ejensiiwwan 9 kan irratti hirmaatanii fi duula itti fufiinsa qabuutiin namoonni kunneen to'annoo jala kan oolan gosootni baala sammuu namaa hadoochuu hedduunis kan akka kookeenii, heeroonii fi kanneen biroos bifa wal fakkaatuun bifa kiniidhaan qophaa'anii gurguramaa akka turanidha qorannoonis kan mul'isu. Suuraa Tiraampiin alatti immoo karaa dugda duuba isaatiin kan immoo kookeeniin akka qorichaatti qophaa'ee suuraan Doonaald Tiraamp irratti bocame kun karaa dugda duuba isaa immoo barreeffama Great Again jedhu qaba. Kunis immoo dhaadannoo Doonaald Tiraamp yeroo pireezidantoodhaaf filataman Ameerikaa olaantummaa dureesheetti ni deebisnaa kan jedhu sana kan mul'isa. Kunis egaa bifa kamiitiin akkamitti gurmaa'anii uummata miliqsuudhaan yookaan immoo haalli isaaniitiin haala ammayyaawaa ta'eetiin qoricha kan daldaluudhaaf socho'aatiin turan baay'ee kan nama dogoggorsuu isaati poolisiin kan hime. Egaan poolisiin biyyattii namoota 129 haala wal fakkaatuun shakkaman kanneen to'annoo jala oolchuusaati gabaasni kan mul'isu. Haaluma wal fakkaatuun Jarman keessattis tibba kanachaadha. Namoonni hedduun bifa kanaatiin haaluma Ameerikaa keessatti qabamaniitiin suuraa Doonaald Tiraamp irratti bocuudhaan qorichoota adda addaa fakkeessanii kookeenii fi kanneen biroo daldalanii to'annoo jala ooluu isaaniiti upi.com kan gabaase. Kan daawwachaa jirtan sagantaa Safuu Seeraati. Kaampaaniin inshuraansii Awaash ispoonsara keenya guddaa galateeffannaa akkasumas immoo biiroo haqaa Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Kana malees biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaaf galanni nuti qabnu guddaadha. Dabalataanis mana murtii waliigalaa Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Oomishaaf tajaajila keessan kanneen beeksifachuu barbaaddan anaa dhufuun isin simanna. 0928317679 lakkoofsa bilbilaa keenya safuuseeraa@gmail.com immoo toora iimeelii keenyaati. Nu bilbilaa nu barreessaa yaada qabdan hunda nuun ga'a yoo gaaffii qabaattanis anaa dhufuun isin simanna. Ittaan sun qabxii tokko qabannee dhiyaanneerra. Maal jettanii? Qormaan yeroo isinitti dhufu. Qormaata jechuun isa kutaa keessatti teessanii jettan miti. Qormaata jechuun rakkina. Rakkoon garaagaraa yeroo isin qunnamu yaa Rabbi maalan si godhee innaan rakkoo kana natti fidda anoo baachuu hin danda'u jettanii ofitti isin aartu Rabbitti isin aartu. Yeroo tokko garuu qormaanni isinitti dhufu akka isin cimtan isin taasisa jechuudha. Kana malees cimina qabdan akka keessatti of argitaniif carraa isiniif ta'a. Waa malee kanan kaasne mee viidiyoo kana daawwadhaa. Egaa iccitiin cimina kanaa maalinni? Akkas ta'anii deemanii galma silaa akeekan sana ga'uudhaaf tattaafachuun kun ciminni isaa maalirraa kan ka'edha jennee gaafachuudhaaf gara hospitaala Xiqur Ambassaa Annoor Oromiyaa magaalaa Finfinneetti argamutti qajeelle.
Sannash. Badoo waaqayyo si hambise. Badoo waaqayyo si hambise. Akkam jirta yaada? Fayyuma? Naga galfaa Fooyyee qabda? Maal jedhu? Maal jedhu? Jira maqaa. Cimtuudhaan. Cimaa kee jira miti? Galatoomsi. Akkam ree? Fayyaa galtu waaqayyo. Jijjiirama qaba? Maal jedhu? Guyyaadhaa guyyaatti. Meegaa ani taafarra dheessi dubbisee tanaan miilli waaqayyo si amaaru siin jedhe mee warra Safuu Seeraatiin si daawwachaa jiraniif ani maqaan koo Abaluun jedhama iddoo akkasiinis jedhan ture jedhiiti haala balaa sana gabaabsiiti mee itti himi. Egaa naani maqaa koo Taafarraa Obushatiin jedhama. Kan inni hojjedhu biiroo pabliik sarviisii misooma qabeenya namaa dha. Gaheen hojii koo daayirektaraa ka ijaarsa dandeettiif bulchiisa gaarii keessooti. Egaan rakkoo waxabajjii 16 bara 2010 balaa gaggeeffame kanarratti namoota balaa sanirra isaanirra gahee keessaa nama tokkodha. Kana fakkaata. Dhageessaniitu kabajamtoota daawwattoota keenya hiriira deeggarsaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedin deeggaruudhaaf cinaa dhaabbana jechuudhaaf namoota ba'an keessaa tokko Itaafarraa turte. Itaafarraa ugaa balaa namoota tokkummaa hin jaallanne yeroo sanatti miidhaa ga'een miilli ishee akkas ta'eera. Waan nama ajaa'ibu isa ishee rukutamteef miti kan nuti ishee dhiyeessuudhaaf isin fuuldura dhufne kun. Rukutamuu ishee qofaatu hin ta'in waan isin duratti viidiyoodhaan daawwattan sana isinitti himuudhaaf viidiyoodhaan daawwachiisneerraa isaaniin difeensii deemte. Hin danda'ama mee akkamatti namni akkasittiin miilli isaa rukutamee akkamittiin cimina akkamittiin namni dhaqee nan danda'a nan hojjedha jedhee akkamittiin barnoota kee fi akkasittiin quuqamtee achi dhaabbachuu dandeesse mee isaaf dhufne waan ta'eef waan isaa nutti himi. Egaan miila kootu cabee miila yeroo jennu immoo jilba koorrattidha. Miidhama foonis qaba. Kan lafees qaba. Lafeetu cabee malee lapheen hin cabne. Lafeetu cabee malee hamileen hin cabne. Kan hojjetu immoo lapheef, hamileef, sammuu ida'amaniitudha kan hojii hojjetamuu qabu hundasaa kan hojjechiisan. Jarreen kan gargaartotadha waan ta'eef gargaartota yoo ta'an illee miidhamni amma narra ga'e kun karooran qabadhe sana kan gufachiisuu danda'u miti. Hagam ulfaatu iyyuu malee karoora koo milkeessuu hin danda'a jedhee itti amanee by the way difeensicha peepariin duraan qophaa'ee dursee peepariin qophaa'eera powerpointiin qophaa'eera gaafuma hiriira sana gana yeroo deemnu powerpointii qopheessee xumureetan hiriiricha booda dubbisuudhaaf kan inni ba'e. Sana booda dubbisee guyyaa 3 hafaa ture. Amma sanatti daajest godheetan gaafa roobii difeensi gochuudhaaf qophaa'an ture. Akka carraa ta'e rakkoon kun uumame. Already waan qophaarratti waan kun uumame waan ta'eef wantichi waan gufachiisuu fi waan hambisu miti. Anu du'ee noo leewoti, anu hafee noo leewoti. Maal ta'e waa fi barnoonni jettee homaa yaadne? No, waan akkasii ani waan baay'eetu hafellee baay'ee aarsaa kaffalee dhimmicha milkeessuu karaa lamaan ilaale. Tokkoffaa kaayyoo diinaa milkeessuu keessatti wantichi gufatee taanaan kaayyoon isaanii milkaa'eedha jechuudha. Kanaaf kaayyoo isaanii milkeessuuf immoo meeshaa ta'uun barbaadu. Lammaffaa rakkoo kamiyyuu haa qunnamu rakkoo sana cabsanii ba'uu keessatti dubartoonni ciminni isaanii qaban, haamilli isaanii qaban barnoota guddaa waan qabuu fi amma postpoonsiifaa ta'u yeroo biraa gaggeessitaa hin dhiphatiin jedhanii namoonni baay'ee even daayirektariitii yuunivarsiiticha illee dhufanii nu gaafatanii turan ta'uu hin danda'u. This is historical defense gaggeessuun irra jiraata. Andeemee gaggeessuun qabaan jedhee sabbataatti.
ambulaansiidhaan wiilchariidhaan deemee gaggeessaa jennaan Dr. Brook Daayirektara Xuqur Anbassaan yuunivarsiitiin as dhufee warri Addis Ababa yuunivarsiitii PhD Defense godhan kilaasii qabu waan ta'eef achi keessatti defense goota waa hunda mijeessinaa naan jedhanii waa hunda naa mijeessanii achi keessatti kaleessaa defense konan gaggeesse qabxiin koos baay'ee kan nama gammachiisuu fi dubartoota isa kaaniifillee fakkeenyummaa gaarii kan qabu anis baay'ee kan ittiin gammade baay'ee sirratti dhamayeera hojicha irratti peppariin koos haala yeroo irratti kan xiyyeeffatee fi baay'ee mata durichi hawwataa ta'uu isaati mur qabxii sana kan kennisiisuu danda'e waan ta'eef excellentidhaan akkasittiin dhageessan godhee kana fakkaata. Baay'ee nama ajaa'ibaa daawwattoota keenya kunis jira. Cimina dubartoonni keenya qaban yeroo baay'ee waltajjii keenya irratti naasofnaa sagantaa keenya irratti dubbannaa dubartoonni cimoodha. Cimina isaaniitiin biyya ijaaruu danda'u jennee yeroo adda addaa naasofnaa kun immoo fakkeenyummaa gaarii fakkeenyummaa bareedaadha kan adda taafarraa raawwatan kun jechuudha. Gootummaan kana caalaa hin jiru. Gootummaan kana caalaa hin jiru. Egaa miidhaan akkasii kun ga'eera. Miidhaan akkasii kun immoo yeroo ga'u dubartootaaf daa'immantu irra caalaa miidhama. Miti? Kanaafuu mee akkamittiin balaaleffatta miidhaa akkasiidha? Jechuun egaa miidhaa akkasii kana qaama kana gaggeessu ani baay'isee balaaleffadha maaliif namni alaa yookiin namni biraa alagaatu dhufee miti kan nurratti waan akkasii raawwate kaayyoon raawwii sanaallee yeroo taa'ee ilaalu baay'ee kan nama gaddisiisudha. Amma biyyi keenya sadarkaan guddin ishee kallattii adda addaatiin ji'oota muraasa keessatti waan ajaa'ibaa jechisiisu waan ijaan ilaalamu waan lakkaa'amu waan bara dheeraa keessatti uummanni waan gaafataa jiru guyyaa guyyaadhaan lakkaa'amaa bu'aansaa uummataaf yeroo ifaa deemaa jiru kana keessatti dhimma kana mootii fufsiisuu keessatti hirmaannaan uummataa baay'ee murteessaadha. Mootummaaf uummanni qindoomanii hojjechuun guddina biyya tokko keessatti waan ijoodha. Uummanni kaka'umsa mataa isaatiin eenyuyyuu kan tuusan dirqisiisiin jijjiirama jalqabame kana hin deeggarraa waan nuti yaadaa turreetu dhufee raawwatamaa jira. Bira dhaabbachuu qabnaa jedhanii kaka'umsa mataa isaatiin uummanni sagantaa raajii akkanaa qopheeffatee yeroo gaggeessaa jiru kana keessatti rakkoo akkasii uumuu jechuun tokkoffaa biyyuma jibbuudha. Biyyuma Itoophiyaa jedhamtu kana jibbuudha. Biyya jechuun immoo waan biraa miti. Biyya jechuun qabeenyawwan adda addaa biyya sana keessatti jirudha. Qabeenya humna namaa dabalate. Qabeenya humna namaa fi qabeenyawwan kaan hundi isaanii walitti hidhamanii biyya jechisiisu. Kanaaf biyya jibbuun nama jibbuudha. Nama jibbuun of jibbuudha. Kanaaf namoonni kun qaamonni kun dhimma kana raawwatan baay'ee waa isaanii kaasuun baay'ee gad bu'uudha jedhee yaadan mataa kootiin jechuudha. Of hin beekanii of hin jaallatanii jechuudha. Kanaaf ofirratti waan raawwatu namni alagaa miti kan nurratti kana raawwate guddina keenya guddina biyya keenya jijjiirama keenya jiraachuu keenya qaama jibbeetu kana raawwate. Kanaaf ani waa'ee dhimma kana kaasuun ani baay'ee natti ulfaata baay'ee rakkisaadhaatu qaamni dhimma kana ilaalullee ilaalee tarkaanfii barbaachisaa ta'e barsiisaa ta'e yeroo ammaa ispeeshaalii namoonni mana hidhaa jiran abaanuu jedhamee biyya keessaas biyya alaas sakatta'amee qaamni mootummaa namoota kallattii adda addaatiin mana hidhaa jiran baasaa jiru. Namoonni akkasii immoo faallaa kanaan deeman immoo dhimmi kun akka inni raawwatu hojjetanii ammas immoo waan mootummaa hojjetaa jiru akka faallaa ta'utti dalagaa jiru. Waan biraan qabu waan ta'eef mootummaanis abshaala ta'ee jechuudha. Dhimma kana sakatta'ee tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka inni fudhatu kaasuun barbaada.
Tolega argitaniitu waan adde Tafarraa jedhanii wanti kun uumamuunsaa tokkummaa uummataa ni cimsa. Sirumaa akka uummanni tokkoon ni taasisa, nama jabeessa. Kanaaf immoo fakkeenya kan ta'uu danda'u akkuma isin argitan kun miila koo cabe malee hamileen koo hin cabne, lapheen koo hin cabne. Kanaafuu baradhee kana caalaa biyya koo tajaajiluu nan danda'a jechuudhaan hamilee guutuudhaan difeensii gochuu jechuun waan nama ajaa'ibudha. Kana malees waan an asitti argee fi na gammachiise fuula adde Tafarraa irraa wanti mul'atu kolfa abdii kutachuu mitiifi sirumayyuu mul'ata gaariitu irraa mul'ata waan ta'eef kun immoo baay'ee nama onnachiisa waan ta'eef egaa wanti kun gara fuulduraatti kan nama jajjabeessu ta'a. Adde Tafarraa Waaqayyo si amaaru. Fiixa siif baasu kan amma sitti fooyyee kana Waaqayyo si jabeessu. Fayyimmoo ka'ii fayyitee kaatee miila keetiin deemtee waajjira kee dhufee tana si dubbisa gaafate itti fayyitumoo. Thank you. Thank you. Jabaadhu goota ko. Ashaada ko. Jabaadhu. Guyyuma jalqabaatirraa iyyuu kaasee adde Tafarraan baay'ee nama cimtu nama harka hin kennanne turte. Akka isheen qofaa miti kan miidhamee nama baay'eedha kan miidhamu miidhaa biraatiinis nama hedduu argaa turte. Kan ishee garuu waan addaati. Kan ofii dhiifteeti kan yaadaa turte baay'ee Dooktar Abiy isa adaraa kan jechaa turte baay'ee cimtuu turte. Sana boodas immoo difeensii qabda turte. Difeensii isheetis haala baay'ee nama gammachiisuun haala baay'ee cimaa ta'een kan hojjettee bira dabarte jechuudha. Eepilaatiidha kan argatte baay'ee cimtuu turte. Haga yaadamu ol jechuudha ciminni ishee. Egaa miidhaan akkasii yeroo gahu dubartootaaf daa'imman tura caalaa miidhamaa. Kana keessatti immoo cimina dubartootaa akkamittiin ibsitu Dooktar Seef? Dubartoota biyya keenyaatiif fakkeenya rool moodelii kan jennu cimtuu sirriitti fakkeenya hedduu kataatu jechuudha. Kana bichaa miti dubartoonni waa baay'eedha kan yaadan waa'ee mana yaadu waa'ee dubartootaa yaadu waa'ee ijoollee ofii yaadu kan ishee garuu waan addaati kan ofiitti miti kan yaadaa turte kan biyyaatti kan yaadaa turte jechuudha. Har'a wanti hundinuu nagaadha. Garuu maaltu beekaa? Waan har'aa malee waan boru dhufu beekuu hin dandeenyu. Dhaabbannee yaadne irra laata? Lubbuun keenya, maatiin keenya, qabeenyi keenya wabii boriif abdatu qabaa laata? Yoos filannoo keenya miidhagfachuu qabna kaa. Kaampaanii inshuraansii Awaashin yoo filanne filannoon keenya miidhagaadha. Jijjiirama barootaan guddina saffisaarra kan jiru. Teekinooloojii ammayyaawaan deeggaramee kan hojjetu. Maatii keenyaaf barnoota keenya irratti yeroo maanguddummaatti wabii dhuunfaa keenyaa ta'uun nu tajaajiluutti argama. Kaampaanii inshuraansii Awaash. Bakka Awaash jiru wabiin jira. Ispoonsara sadarkaa lammaffaa sagantaa Safuu Seeraa. Inshuraansii Awaash. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa ogummaan hundumtuu naamusa mataa isaatii qaba. Naamusa mataa isaatii qaba yeroo jennu ogummichi kan eeggatu yookaan immoo kan barbaadu kan namni sun immoo raawwatu jechuudha kan ogeessi sun raawwatu. Garuu meeqan keenyatu akka ogummaan sun barbaadutti naamusa nurraa barbaadamu eegee tu'atee hojii keenya hojjeta dirqama keenya baataa inni jedhu immoo gaaffii biraati. Waa malee waa'ee naamusaa fi ogummaa hin kaasne. Har'a ogummaa sagantaa Safuu Seeraa wajjin wal qabatu irratti waan tokko jechuu barbaanne. Innis ogummaa baay'ee barbaachisaa qaamolee haqaafis namoota itti fayyadamaniifis baay'ee barbaachisaa ta'e irratti waa haasa'uu barbaanne. Ogummaan kunis ogummaa abukaatummaati. Abukaatummaan naamusa akkamii qaba? Naamusa kana immoo eenyutu itti fayyadama sirriitti eenyutu eega? Warri abukaatoo ta'an kun naamusa kana sirriitti eeganii ittiin hawaasa tajaajilaa jiru, ittiin qaamolee haqaa deeggaraa jiru kan jedhuuf gara biiroo haqaa Oromiyaa dhufnee jirra.
obbo Taakkala Inkoosaa biiroo haqaa Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa fi gaggeessaa adeemsa hojii galmeessa ragaalee fi kenniinsa eeyyamaa wajjin daqiiqaa muraasa turraa nu wajjin akka turtan kabaja guddaan isin affeerra. Abukaatotaaf kan eeyyama kennu biiroo kanadha. Kenniinsuma eeyyamicharraa kaasnee haasofnu gara naamusaatti nuuf hin dura. Hojiin abukaatummaa ogummaa guddaadhaa fi ogummaa kabajamaadha. Akkuma beekamu egaa hojiin kun yeroo dheeraadhaaf akka biyya addunyaattis akka biyya keenyaattis hojii hojjetamaa jirudha. Egaa akka biyya keenyaatti hojiin kun immoo seera irratti hundaa'ee kan hojjetamu. Kanaaf biiroon keenyas immoo seera hojii kanatti hoogganu baafatee hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf egaa hunda dura namni tokko abukaatoo ta'uu dura waan ogummaan sun guutee argamuun dirqamadha jechuudha. Kana yeroo jennu egaa hojiin abukaatummaa inni guddaan hojii haqa baasuuti. Hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuti. Hojii mirga namaa kabachiisuuti. Kanaaf achi keessatti egaa namooti ogummaa kana irratti bobba'an hundumtuu dhimmoota kana irratti hundaa'anii bobba'uun dirqama isaanii ta'a jechuudha. Kana yeroo jennu egaa namni gara ogummaa kanatti immoo dhufu ulaagaan guutuu qabutu jira. Akkaataa labsii 182 muraa 2005 fi labsii 197 muraa 2007 fi dambii 177 irratti ibsameen namni gara ogummaa kanatti dhufu ulaagaan guutee argamutu jira jechuudha. Isa keessaa egaa barumsi jira, naamusis immoo jira jechuudha. Kanaaf namni ulaagaa sana guute gara biiroo keenyatti yeroo dhufu hayyama kenna jechuudha biirichi. Nama hayyama kenne sana immoo to'achuu, hordofuu, qixa qabsiisuu, sirreessuu, komiinis immoo yeroo dhufu immoo duukaa bu'anii yeroo dogoggoras immoo raawwatu nama sana sirreessuun gahee biiroo kanadha jechuudha. Tolee obbo Taakkalan gaaffii isin gaafachuuf jedhee dursitanii na jalaa tuqxanii eddiin to'anna jettanii akkamittiin to'attu? Haalli to'annaa isaatii immoo maal fakkaata? Maaliin to'achuu dandeessu jedhtu nu deebistanii? Egaa wanti guddaan abukaatotarraa eegamu inni guddaan barumsi isaanis muuxannoon ogummaa isaanis akkuma jirutti ta'ee wanti guddaan naamusa ogummaati. Naamusa ogummaa guutamuu dhiisuu isaa egaa kan ittiin ilaallu keessaa inni tokko qajeeltowwan naamusaati jira jechuudha. Labsiidhaan kan tumaman qajeeltowwan naamusaa abukaatoon tokko hordofuu kan qabu qajeeltowwan naamusaa jira. Sanarraa ka'ee egaa biiroon kun caasaalee isaa gaaraa hanga dakaatti jiran abukaatota akka hordofan hangeffamanii jiru jechuudha. Waajjiraalee haqaa godinaalee, waajjiraalee haqaa aanaalee, biiroo irraa kaasee as keessatti qooda fudhattoota hedduudha kan jiran. Manni murtii dabalatee, poolisii dabalatee abukaatoon tokko al naamusummaa gaafa raawwatee argamu eeruusaa gara biirootti dhiyeessaa. Biiroon immoo namoota kana hordofee akka barbaachisu irratti fudhataa jechuudha. Naamusa hordofamuu qabu keessaa inni guddaa fi inni murteessaan maalirraa ka'a? Simannaa maamilarraa ka'a jechuudha. Egaa gara abukaatootti namni dhufu tokko gorsa yookiin tajaajila seeraa barbaadeeti kan dhufu. Nama rakkatedha gara abukaatootti kan dhufu furmaata argachuudhaaf kan dhufu jechuudha. Kanaaf jalqabuma maamila isaa sirnaan simachuu qaba jechuudha. Akkuma jedhamu egaa maamilli gooftaadha, kabajamaadha kan jedhu qajeeltu isa bu'uuraati jechuudha. Kanaaf maamila simachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Rakkoo maamila sanaa, quuqama maamila sanaa sirriitti dhaggeeffatee maamilli sun waan inni fudhatee dhufe bu'uura seeraa qabaachuu dhiisuu isaallee sirriitti hubatee maamila sana simatee gara maamila kana tajaajila gorsaas haa ta'u, deeggarsa seeraas haa ta'u, gara sanaatti kennuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni itti aanu immoo tajaajila kennuuf fedha qabaachuun immoo isa guddaadha. Fedha qabaachuu yoo jennu gara abukaatotaatti namni dhufu nama rakkate waan ta'eef achi keessatti quuqama isaanii akka quuqama isaatti fudhachuun baay'ee dirqamataa jechuudha. Maaliin gosa yakka raawwatame ejjennoo siyaasaa namchisuun qabuun sanyiidhaan sooressummaa fi hiyyeessummaan isaa giddugaleessaan godhatamu jechuudha. Kanaaf namni kun rakkateeti gara sana kan dhufe bu'uura kan inni godhatu haqa deeggaruun
gahee kooti kan jedhu bu'uureffatee maamila isaa kana tajaajila kennuufiin baay'ee murteessaadha kan jedhu kaasuun barbaada. Dabalata yeroo tajaajila kana kennanii tajaajilli kun immoo akkaataan itti kennamutu immoo jira. Waliigaltee qabaachuu qabu jechuudha. Naamusa hordofamuu qabu keessaa inni tokko nama tajaajila kennuu fi nama tajaajila fudhatu sana gidduutti waliigalteen jiraachuu qaba. Maamila isaa fi abukaatoo. Abukaatoo gidduutti waliigalteen jiraachuu qaba. Maalidha? Abukaatoo maamilli koo kan irraa barbaadu maalidha? Mana murtiitti falmuudha moo? Gorsa seeraa kennuudha moo? Barreeffama qopheessuudha moo? Himata qopheessuudha moo? Kan jedhu qabaachuu qaba. Achi keessatti egaa abukaatoon kun haqummaadhaan haala madaalawaa ta'een maamila isaa tajaajiluudhaaf immoo waliigaltee kana qopheessee sirrii ittiin hoogganamuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Dabalataan naamusa hordofamuu qabu keessaa inni guddaan tajaajilli kennamu immoo gahumsa olaanaadhaan kennuu qaba jechuudha abukaatoon kun. Gahumsa olaanaa yeroo jennu dandeettii olaanaa agarsiisuu qaba jechuudha. Falmii keessatti, ragaa dhiyeessuu keessatti, tajaajila seeraa kennuu keessatti gahumsaa fi dandeettii ogummaan sun barbaadu kennuufii qaba jechuudha maamila isaa sanaaf. Dabalataan mirgaa fi faayidaa maamila sanaa immoo eeguu baay'ee murteessaadha. Maamilli koo barbaadan kan jedhu mirga maamila isaa dabarsee kennuu qabu kabachiisuufii qaba jechuudha. Dabalataan dhimma maamila isaa immoo sirriitti hordofuu qaba. Amma al tokko kan nu mudatu maayinni abukaatonni dhimmoota hedduu qabatu. Dhimmoota hedduu qabatanii in irraanfatu. Qixa maamila isaanii tajaajilan. Mana murtii dhaqanii dhaabbatanii dhagahan in irraanfatu. Beellama dabarsu sa'aatiin kabajamu. Kanaaf sanarraa of qusatanii tajaajila gahumsa guddaa qabu dandeettii ogummaan sun gaafatu kennuu qabu jechuudha. Kun naamusa abukaatoon tokko hordofuu qabu. Dabalataan kan qofaatu hin taane ragaa fi odeeffannoo wayitaawaa ta'e yeroo yeroodhaan immoo maamila isaatti kennuu dirqamataa jechuudha. Bakka dhimmichi ga'e. Bakka dhimmichi ga'e dhimmichi maalirra jira? Maal barbaachisaa? Ragaan dabalataan illee barbaachise odeeffannoon illee barbaachise maamila isaatti kennuun immoo dirqamataa jechuudha. Al tokko tokko maamila dagachuun ni mul'ata. Ragaa dabalataa faatu hin gaafatin, ragaan faatu hin guutin dhiyaate namooti nu bira dhufan jira jechuudha. Maamilli koo ragaa na kun qabu, ragaa koo naan ilaale, abukaatoon koo ragaa naan ilaale kan jedhu kumiin adda addaan kaa jechuudha. Kanaaf ragaa sirriitti qabachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Dabalataan immoo wanti guddaan akka abukaatoo tokkotti hordofamuu fi kabajamuu qabdu iccitii jechuudha. Iccitii maamila isaa dabarsee kennuu qabu jechuudha. Iccitii maamila isaa ragaa adda addaa akka maamila isaa sana gala. Dhimmicha amma waa'ee gaa'elaa ta'uu danda'a. Waa'ee falmii qabeenyaa ta'uu danda'a. Waa hedduu ta'uu danda'a. Namni kan irratti wal dhabee mana murtiitti deemu jechuudha. Iccitii kana akkuma namni dhukkubsatee mana yaalaa dhaqee hakiima isaatti himatu maamilli rakkatee yeroo gara abukaatoo dhufu iccitii sana dabarsee namaaf gonkumaan qabu jechuudha. Iccitii eeguun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Ogummaa kana keessatti kana iccitii dabarsanii kennuun kun al tokko tokko waan mul'atuuf kana sirriitti hubachuun baay'ee gaarii ta'a. Dabalataan amma walitti bu'iinsa faayidaa kan jedhamu immoo jira. Walitti bu'iinsa faayidaa al tokko tokko maal ta'a abukaatonni tokko tokko jechuudha. Abukaatonni naamusa hin qabne garee lamaniifuu abukaatoo ta'anii dhaabbatu jechuudha. Isa tokkoof himata barreessanii erguu fi isa tokkoof immoo falmuuf jechuudha. Nama himata barreessanii erganiif yookiin deebii kennuu fi isa sanaaf immoo dhaabbatanii falmu jechuudha. Yeroo kan walitti bu'iinsi faayidaa hin mul'ata jechuudha. Dabalataan immoo bakka tokko tokkotti dhimma yeroonni abbaa seeraa ta'e ilaale abukaatoo ta'anii dhimma sana qabachuuf mul'ata jechuudha. Kan garee faallaasa ta'u kan garee maamila isaas qabachuun mul'ata jechuudha. Dhimma abbaa langaa ta'e hojjete, dhimma abbaa seeraa ta'e dhimma isaa beeku jechuudha. Waan beeku irratti yookiin nama gorsaa yookiin immoo abukaatoo ta'e hojjechuun kun waan mul'atuuf walitti bu'iinsi faayidaa kun baay'inaan waan mul'atuuf keessumaa abukaatoon of eeggachuu kan qaban jechuudha. Walitti bu'iinsa faayidaa kana hambisuun baay'ee murteessaadha kan jedhu kaasuudhaa fi
Tole. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kutaa lammaffaa sagantaa kanaa torbanitti deebina. Akkam jirtu jennee akkuma nagaa isin gaafannee jalqabne amma immoo nagaatti jennee nagaa isinitti dhaamnee addaan ba'uu fi egaa sagantaan keenya har'aaf jennee qindeeffanne kan amma ammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtanii nu daawwattaniif guddaa isin galateeffanna. Waan yaada nu laattaniifis guddaa isin jajjabeessina. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u jechaa hanga torbanitti nagaatti. Safuu Seeraa. Safuu 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 Seeraa. Safuu.